amma booda abbaan fedhee iyyuu barreeffama ati guyyaa tokko namaaf barreessiteen deebi'ee ragaa sitti baasee barreeffamni kan keenya bira jira ka guyyaa akkasii jedhee siin sodaachisuun hafee jira jechuudha. Isteeppii an sitti argisiisu kana duwwaa hordofi. Kanaafuu hincitiidhaan akkamitti waliif barreessuu dandeenya. Barreeffamni nu namaaf barreessine namni sun sakandii takka qofa banee akka laaluu danda'utti sana booda ufii isaatiin automaatikaalii isa biraa bada jechuudha. Abbaan fedhee silkii isaa sanillee yoo fuudhe hincitii keessan baasee arguu hin danda'u. Innis iskiriinshoot illee godhuu hin danda'u namaaf kennuu hin danda'u hincitii keessan. Kanaafuu akkamitti bifa hincitiitiin misinjaraa fi iimoo weetsaappii hundaa'u akkamitti namaan haasa'uu dandeenya kan jedhuun isin argisiisa. Hordoftoota kiyya nagallee hin daganne akkam nagaa jirtuun osoo karaa barumsatti isin hin dabarsiniin duratti warreen hangammatti chaanaala Oromaaniif haaraa taatan chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Subscribe godhaa akkasumas viidiyoon dabalataa ufii isaatiin akka isin bira ga'uuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina. Viidiyoon keenyas akka namoota baay'ee bira ga'uuf like tuqaa waan isiniif hin galin komentii jalatti nuuf barreessaa hiriyoota keessanilleef share gochuu hin dagatina. Amma kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsa nan deebi'aa na eegaa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jira bifa hincitii ta'een akkamitti namaaf barreessuu dandeenya social media kamiirrattu yeroo ammaa kana akkuma beekamu barreeffama guyyaa tokko ati namaaf barreessite akka tasaa ta'e yoo jireenya keessan keessatti waldhabbiin tokko hiriyaa keetii fi si hedduutti kan uumamu ta'e barreeffamuma ati nageenyaaf ergiteef karaa hamtuutti jijjiiree jechuudha ragaaf lafa kaatee ragaa irratti baasisuu danda'a. Kanaafuu akka namni waan akkasiisan isin irratti hin hojjenne akkamitti hincitiin namaaf barreessuu danda'ama kan jedhuun isin barsiisa. Hordoftoota kiyya hanga xumura qophii kanatti nafaana bu'aa. Kana godhuuf Google Chrome keessan kana fayyadamtu. Sirriitti isteeppii xiqqoodha na hordofaan isiniin jedha. Google Chrome kana ni fayyadamtu yeroo tokkoof kana namuu kan dhabeen jiru Google Chrome kana namni hundinuu ni qabaa jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa Google Chrome keessan jechuudha. Maal gootanii bakka sarchii kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoof. Sana booda hordoftoota kiyyaa kunoo akkuma asirratti argitan kanatti barreessitan jechuudha. privenote.com jettanii barreessitan. Sirriitti barreeffama kana hordofaa jechuudha. Barreeffama kana dogongoruu hin qabdan. Private gootan namni tokko tokko akkasumas private ka jedhullee kan godhu baay'eedha jechuudha. San hunda osoo hin tan jechuudha kunoo akkuma argitan akkuma nan barreesse kanatti asirratti barreessitanii ufuma isaatiin ugama gadiitti bifa kanaan samaawii ta'e isiniif ba'a jechuudha yeroo isin sirrii barreessitan. Akka kanaan asirratti kunoo privenote.com jettanii barreessitanii jechuudha. Sana booda maal gootu sarchi goosiftu jechuudha. Sana booda akka kanaan fuula kana qabatee nu dhufa hordoftoota kiyya kun akkuma argitan waan reefu nu barreessine san asitti fidee nu dhufe jechuudha. Privenote jedhee akka kanaan qabatee nu dhufa. Sana booda hordoftoota kiyya namaaf barreessuuf fakkeenyaaf asirratti gadi buutanii kun akkuma argitan asirratti we write your note here bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya akka kanaan akka itti barreessinuuf nu ajajaa jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf asirratti nama tokkoof haa barreessu. Mee amma akkam nagaa jirtan jedheetuma haa barreessu. Kunoo ani amma hordoftoota kiyya akkuma argitan asirratti jechuudha akkam bultee sanyii jedhee barreesseetiin jira. Mee na ilaala akkamitti akka namaa ergu fakkeenyaaf asirratti kana barreesseetiin jira. Egaa kanatti barreessitanii xumurtanii hordoftoota kiyya maal gootanii jala kanatti gadi buutanii kunoo create note bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda akkanatti yeroo isin ol harkiftan bifa kanaan barreeffamni nu reefuun tana barreessine suni liinkii tahee dhufaa jechuudha. Waan inni gamasitti barreessisan hin irraanfatina akkam bulte sanyii ka jedhu san hin irraanfatina namaaf ergee isin argisiisan amma kun akkuma argitan asirratti jechuudha ni argitan jedhee yaada liinkii tahee naa dhufe jechuudha. Wanni nama achitti barreesse sun liinkii tahee naa dhufe kun akkuma argitan not link ready naan jedhee jira jechuudha. Amma wanti kun qophaa'ee jira jechuudha. Amma waan hunda ka barbaadde irratti erguuf qophiidha jechuudha. Kanaafuu amma maal godhuutu nurraa eegama. Sana booda hordoftoota kiyya akkamitti namaa ergine ka jedhuuf email yoo namaa erguu barbaadan kunooti emailuma asumarra tuttanii email abbaa barbaadaniif ergitan jechuudha. Barreeffama kana immoo karaa misinjaraa fi iimoo akkasumas karaa weetsaappiitiin karaa barbaanne waliif erguu barbaanna yoo jettan isuma kanarra sakandii takkaaf akkana quba keessaniin gadi qabdanii teessanii sana booda akka kanaan kunoo dhufa jechuudha. Copy link ka jedhu baay'eetu jira kunoo asirratti copy link address jedha gama gaditti illee copy link text nuun jedha jechuudha. Asitti illee download link jedha. Kanaafuu kamtu nurraa eegama kan jettan copy link address ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootan sana booda amma copy tahee jira jechuudha. Akka isaanii baana guutummaan guututu baanee namaaf ergina mee amma fakkeenyaaf. Mee ammaan hordoftoota kiyyaa WhatsApp maaniin namaaf ergee isin argisiisa jechuudha. Isin karaa barbaadanii namaaf erguu dandeessanii. Ani amma mee WhatsApp maaniin namaaf erga Useen ka jedhu kanaaf haa ergu mee amma fakkeenyaaf bilbilli anuma bira jira jechuudha isin argisiisa.
Sana booda akka kana yeroo WhatsApp namaa keessa seentan sana booda hordoftoota kiyyaa akka kanaan bakka duwwaan kun gizee isin dhufe bakka duwwaa kanarratti sakandii takkaaf quba keessaniin akkanatti gadi qabdu gubbaa kanarratti paste kajehu ni argattu irratti ni cuqaastu jechuudha paste kajehu kanarratti cuqaastu jechuudha kunoo amma akkuma argitan bifa linkiitiin naa dhufee jiree jechuudha linkii kana namaaf ergitan ni erginaaf mi amma nama kanaaf an haa ergu Kuno amma hordoftoota kiyyaa raayitii lama naadhee jira jechuudha amma natti seenee jira jechuudha wanti kun an amma deemeeti WhatsApp biraa keessa seenee ilaalaa jechuudha waan namni kun naa erge kana innan ilaalaa jechuudha mee walumaan ilaalla na hordofa Sana booda amma WhatsAppin kiyyaa naa banamee jira jechuudha kuno amma akkuma argitan tokkoffarratti naa dhufe jechuudha bakki reefu an hay jedhee fi kunillee lamaanuu naa dhufe mee irratti haa cuqaasnu Sana booda kuno akka kanaan naa dhufa hordoftoota kiyya kuno akkuma argitan amma asirratti naaf dhufee jira jechuudha. Linkiin naa dhufee hubadha amma hordoftoota kiyya linkii makanarra yeroo tokkoof gadi cuqaastan asirratti wanti adda baasee isiniif himuu barbaadu namni kunillee yeroo takka qofa isin laaluu danda'a waan kana yeroon inni laale banee linkii kana takka banee laale sana booda hin jiru jechuudha hanga inni dubbisee fixuu eeggata keessaa bahee itti deebinaan hin jiru jechuudha wanti kun mee amma fakkeenyaaf irratti haa cuqaasu linkii kanarra ni eegganna jechuudha kallattimaan keessa nagalchaa jechuudha linkii irra gizeen cuqaase kallattimaan nagashaa jechuudha Sana booda akka kanaan fuula kana qabatee nuu dhufu hordoftoota kiyyaa waan amanuulleef baay'ee nama rakkisu jechuudha hordoftoota kiyyaa linkiin naa dhufe ani linkii WhatsApp irraan tuqee kallattiin as na fidee jechuudha weebsaayitiidha kun weebsaayitii kana keessa na fidee kun akkuma argitan tokkoffarratti yes show me the note ka jedhu kanarratti yeroo isin cuqaastan kan gadii kanarratti fakkeenyaaf yoo cuqaastan laaluu hin dandeessanii jechuudha no note now ka jedhu kana dhiistanii kan gubbaa kanarratti yes show me the note ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha yeroo isin cuqaastan Astan waan isin ajaa'ibu kun bifa kanaan jala kanatti nuuf baa jechuudha kun akkuma argitan akkam bulte sanyi barreeffama reefu an barreesse san kallattiin kun ofidii asitti naaf baase jechuudha amma namni kun yoo naaf barreessuu barbaade hoo namni sunillee bifuma hincitiiti yoo deebisee naaf barreessuu barbaade karaa biraa osoo hin dhaqin jechuudha asuma keessaa osoo hin bahin we write a new note ka jedhu kanarra cuqaasa jechuudha yeroo tokkoof asirratti teknoolojii yoo ati itti fayyadamuu baatte malee baay'ee takka waan hundaayyuu salphisee jira jechuudha yoo itti fayyadama isaa wallaalte malee yoo itti fayyadama teknoolojii beekte wanti hundinuu baay'ee takka salphataadha jechuudha kanaafu bifa kanaan itti fayyadamuu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akka kanaan waan haasotanii fi waan dubbattan keessaafu warri waa'ee biyyaatii fi waan adda addaa irratti dubbatu jechuudha yeroo ammaa kana otoo karaa keessan bifa kanaan waliin haasamee baay'ee gaariidha amma fakkeenyaaf karaa misinjeraa fi karaa adda addaatiin namni keessan kan wal qunnamu bilbila keessan san namni yoo isin duuba argate akka tasaa diina harka bu'ee hincitii keessan dookumantarii keessan guutuutti baasuu danda'anii jechuudha garaa kanaan garuu yoo haasottan abbaan fedhe hincitii keessan namni tokko baasuu hin danda'u jechuudha kanaafu akka kanaan akka itti fayyadamtanii fi nama hin beeknelleef akka sheer gootan abdiin qabaa jechuudha hordoftoota kiyya amma yeroon an nama saniif nootii barreessuuf barreeffama reefu sanirra gadi tuqee akka kanaan kan reefu namni naa erge san hin jiru jechuudha bifa haarayaan akkanaan barreessuuf na ajajaa jechuudha anillee nama deebiseen waan barbaade barreeffama fuula fedhe fuula hanga fedhe asirra barreessee barruu dheeraa fedhe asirratti barreessee sana booda akkuma reefuun tanaa sanitti create note bakka jedhu kana tuqee jechuudha nama saniif karaa WhatsAppiitiin yookaan karaa misinjeraatiin karaa barbaadeen nama saniif erguu danda'a jechuudha namni sun amma deebi'ee WhatsAppii reefu sanirratti yoon deebi'ee linkii san tuqee hin jiru jechuudha dubbisni sun lammaffaaf deebi'ee hin jiru jechuudha kanaafuu abbaan fedheeyyuu hincitii keessan baasee namaaf kennu yookaan diinaaf kennu isiniin sodaachisuu hin danda'u jechuudha bifa kanaan hincitiin namaan haasa'uu ni danda'ama jechuudha keessafuu yeroo ammaa kana namni baay'ee wal shakka yeroo namni wal shakku kana keessatti jechuudha yeroo namni waan madarreedhaaf waan hin fakkaanne fa namarratti oofu kana bifa kana yoo waliin haasayan namni baay'ee takka murteessaadha jechuudha hincitiin keettis hin ba'u waan namaan haasottu CV nama san duwwaatu beeka namnumti ati waliin haasottu sunu rakkoo tokko karaa barreeffamaatti itti barreessiteen sirraan ga'uu hin danda'u jechuudha bifa kanaan itti fayyadamtanii hincitii keessan dhoffatu ni dandeessaniin isiniin jedha
Maarree viidiyoo laaltanii eegatu murtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf warri hangammatti chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notifiikeeshinii tanarra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo dabalatallee waan isin dhibe hundaa'u bakka viidiyoo jedhu kanarra cuqaastanii waan barbaaddan as keessan sirreeffatuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Viidiyoon barumsaa baay'eetu as keessa jira. Waan barbaaddan gara kanaan sirreeffatuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Hordoftoota kiyya akkasumas chaanaala keenya lammaffaallee namni hin qabne bakka chaanaalis jedhu tuqaati. Oxygen Media Network ka jedhu kunillee chaanaala keenya ta'uu beekaa subscribe godha. Akkasumas gruppii gara telegiraama keenyallee bakka about jedhu irratti cuqaastanii jala kanaan mallattoo telegiraamii ni argatu irratti cuqaastanii join gootanii achi waan barbaaddanillee waliin mari'atuu ni dandeenyaan isiniin jedha. Hordoftoota kiyya waan isin gargaaruu danda'ullee karaa saniin isin gargaaruu nan danda'an isiniin jedha. Egaa viidiyoo kanallee akka namoota baay'ee bira ga'uuf please like godhaan isiniin jedha. Waan viidiyoo kanarraa isiniif hin galin komentii jalatti naaf barreessaa. Akkasumas hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barumsi narraaf qabadhalleen asumarratti kan raawwatu ta'a. Barumsa marsaa itti aanutiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.